فيتي قولوا إرجو فيتي ديبته نمسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينافعن أنت يا فوق أنا فيتي هي قولنا أما يا ده مراد ويكا بسافي يرو hati anan marugumay dubbachuudhaafi lakkoofsa fatisha wanna sagalee si dhageeffachisuu danda'a asirratti sagalee banee si dhageeffachuu lakkoofsa na argichaa ni ture abdiidhaan garuu dhageeffadhu la ani waan tokko badha gaafa du'aayii godhu nama maraa du'aayiin godhu bakka deemutti si galee waan tokko du'aayii narraa dhuftee godhe dhageeffadhu la narraa dhuftee nama kana du'aayii godhe ijata kallala je dhageeffadhu la antu jaarummaa isaatiif miti antu dhagee antu yaafillanne waan inni raajeen qabu nama hundaaf hin godhuu jechuun kan kee gandummaa namummaa no akkasii si du'aayii godhaa ture dhagee hallubbii eekanii ati bilbilli si harkaa bade sirratti bilbilaan turre qanii biyyatti bilbila si harkaa fudhatanii ila bilbila ati bakka wannaatti badde karaa wallaaltee jennaan mucaa kana si wajjin jira si galee isarraan si agarre mucaa akka yaadisanii olittiin isin arge atis ta'ee maafuuzaanis wallaahi hedduu galatooma hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja maaliif jennaan baay'ee tokko akhlaaqa gaariin dhuftanii akhlaaqa gaariin addaan deemne jiraadha dabraati baga Oromoo keessa jiraattan namoonni akkanaa kunii jechuudha. Kanaaf wallaahi Oromooti bayaan kanaan illee xiqqoo itti mufadhee jecha wayii irratti walitti buunee turre obboleessa kiyyaatti dhugaa nama gaariidha hawwadheera dura nu banne haa ta'u walumaa galattu mee bayaan warra waa balleessu kana piliis an takkaa waan akkanaa kana keessatti argameen beeku na dhukkubse malee na dhukkubse jechoota garagaraattu na dhukkubse kanaaf asumaan atillee ulfaadhu wayyoomi galatoomi baga mucattii tanallee nagayaan nurraa fuute baga obboleetii ta'ennallee bira dhayxe mana isitti ulfaadhu siin jechuu barbaanna maaliif gaafa ati dhugaa gabbaatee dhugaa jirtu san himte keessi kiyya fayyeen viidiyoo kee tokko dhageeffadhee ture feesbuukaa fi tiktok irratti illee akkasi dhugaa dubbachuun haqa gaafa namni dubbate namni nama fayyisaa beeki. Wallahi haqa dubbate sirritti na fayyise jechi isaa wallahi na fayyise. Share naa godhame waan ofii haadha faatee share itti naa godhaadha. Fidaan yeroo takka maaliifi guyyaa akka dhiiraa tokkotti dubbattee jirti. Kanaaf dhuftee daqiiqaa lama akka mana kana seente jettuuf barbaada itti share naa godhaa. Mana banattee irtee ma dhufti reesi? Hin dhufti itti share godhaa kaan hin dhufti kabiraatiin. Kanaaf hundumti keessan ulfaadha abdiilleen arraba baay'ee guurattee jirta atillee jabaadhu ani bari bagada si jedhe arrabni baraan duraan itti beekan bar osoo isin miidiyaa kana sarraatayyaa ture bara abdii qabdaamummaa rabbiin ibilisa baasee bari iqaamaa mataa ofii dalagatee har'uma galee yuunine bayee madaamii jala arbaaba qaba bara arbaabu jala yaa qaba inni ismaayyuu inni nu baga gammaddeedhaani maa rakkata bar isii wajjimu isii wajjimu namni akkanaa jiru kakadhaayu namni akkanaa hin jiru mee dhiisame akka gaafa biyyarraa ol kaate wallaahi billaahi wallaahi tallaahi waraqaa gandaa waraqaa dhaloota gandaa kan silaa mootummaa namaa kennu maxxansa gandaa nutu baasiiseef tiraanspoortii karaa irraa Somaalee irraa ganda galtee gandarra maali wanni yoo isa wajji taane jazaa keenya rabbiin qofti akka falu malee waan akka dubbannu miti. Waan namni akkaataa maqaa salaamtaa dheetuma fudhatee deemu kana miti sila rabbii jazaa isiilleen yoo dabatte yoo dabdi wayii qabattee achi baate ni taatiif yoo osoo ittiin dabin achi baate. Deebi'ee jira jaa. Ayyee. Jira galchini. Amma wajjinillee haasawee dhugumatti Maryam nama ulfaataadha nama kabajaati ani hatta waraqaa hayyamaallee barreessee laadhaaf jettee ma boru ganama. Kana jechuun si lamaanee ajattee jirti waraqaa hayyamaa bakka feete deemtee kan dalagattu jechuudha. Isi hayyama kanneef jechuudha. Sanillee ni laadhaaf jettee haa galatoomtu baay'ee nama yaadaati nama guddaadha. Dhugaa dubbachuu nama guddaadha dhugumatti. Kanaaf amma liifira jira amma gabbu'ee si dawwalaa
nanjette isin duraan ganamuma bakka namni dunia harkutti yoo naalaatti yoo ennaan ani ammuma barbaadaa jedhee masulmaaf raabsuudhaaf. Kanaafi bakka laayifii amma gabbu'ee sii dawwalaa jette. Fageenya illee dan qabnu amma sii karaamaa jiraannaan daqiiquma lama akkasa wal bira jirra. Miilaanuu ture tumarraa fuudhuu danda'a jechuudha. Waan ani siin jechuu barbaadu. Arafaat wanni kun akkana jedhee tartiiba qabsiisee yookaan hojii kiyya biraan lixaami. Dhufanii waan ta'an godhe san muluu diisisan. Ati amma waan gootu Mariam wanni ati siidhaa godhuu dandeettu takkitti waan ani siin jedhu irraa fudhu mucattii haala jireenya biyya kanaa itti himi gorsi ka arrabsullee ka jecha gaarii jedhullee mucattiin keessan isinillee keessan wanni kana jedhuuf asirratti yoo dubbatamee jedhe nama maraataa si godhan faate ati dubbachuu qarqaarteen maashaallah tabaarakallaa haga ammaasitu asiin ga'ee mucattiin tun beekamtii kana hunda ka argatte qarqaarsa kan hunda ka argatte sababa keeti garuu yoo isin keessaan hin gorsin mucattii guyyaa guyyaan amma asin haasoftanii borummoo ajandaa biraa fidanii dhufan mucattii tanammoo haamilee isii cabsan kanaaf ajandaa fide yoo fide amma giltii asirraan dubbachuu ka barbaanneef bareeda beektaa nu asirratti ummataan gahuun waan jiru ummanni akkanaa akka gufuutti ta'aaru dubbachuun kenna furmaata malee abbaan fide dubbatami boru kana daran mucattii tana daran haamilee isii cabsan kanaaf maal jechuu barbaade ani kun isii jabeessa isii illigii keessa seensisa obboleettiiti waan xiqqii qabuun rakkoo qabu miti ijoollee ati hin beektu anatu beeka hin beekti Dr. Mariam sirritti beekti nama cimaa ta'uun Mariamtu keessa mucattii teessisi mucattii akkaataa hojiitirra namni maamaati waa'ee kanaa bar keessaan haarawaa miti bar mucayyoon tunillee nu haarawaa miti namni hanga eenyu beeku olitti beekaan sii galee waa'ee keessaallee waan keessaan haasofne fixuu qabnu haasofne waan asirratti illee dubbatamuu qabu waan jiruuf dubbanne malee keessaan nu dhibeeti miti amma miirri mucayyoo nu dhibne haalli mucayyoo nu dhibne haala ummataati malee kana waan ta'eef asirra dubbanne malee haala keessaa yoo ta'e akkamiin akka fixannuu fi akkamiin akka sirrooftu mucayyoo ol ka'e jennaan ol kaati itti meera Mariam hin beetti gattaa jennaan gatteetti miskiina waan kana jedhi yoo jedhaniin hin jetti sii galee miti Mariam kun amala siiti miti waan kana jedhi lubbiyyee waan kana godhi yoo jettee ol ka'e yoo jettee ol kaati. Sigalee gattaa yoo jetteen gatteetti. Kannas sagalee achi kannas. Mee warri duubaa jirtan warri waa talabachuu barbaadan lakkoofsa 5 barreessaa na jalatti hin bahinaa obboleeyyan warreen gina irra kaaya. Sagalee kannas kaasi. Kannas ta'e barama. Okay ani waan ta'ellee beeku waan wal gootan tokko illee kuban qabu amma asaafatti dhaggeeffadhee ture. Abdi anaafiti inshallah addunyaa akhiraa wajji jirraa gastee keenyan seenaa gastee kiyyan dhuftaa abdii ijoollee bexaam takasiin kabajaa siin jaalladha. Keessan deebiin siin jaalladha siin kabajaa. Saasaa namarraa baasa qaama kun garaa sun jirra. Anaafatiin tokko. Namni fatiin taane eenyu ta'uu hin danda'u hundi nama quba si qaba si galee namni maa nama ta'u jirtu kunuus taazabuu jiraatu hin beektu malee atamuuf makee. Fakkeenyaa fi namnummaan silaalu daawwattoonni kee hordoftoonni kee warri qaama sitti dhiyaatu nama yoo fatii kabajuu hin dandeenye kabajaan kee namaan naa godha. Maan nama fayyadu. Fatii ani kabajuu hin dinne bara. Namni amma mana namni atama dhiba jirtu kunuun si jibba si galee hundi namaa si jibba nama tokko bote nama kumaatama si jibba. Haana jibbanii kabajii wayina jibba. Itta'u kana nama jechuun nama hawaasa qabatee deemuudha malee yoo ta'e yoo hawaasa qabatee. Waan taasisu ta'e kan dankaarraan kiyya rabbii gidduutti anaaf. Sababni ati fatii siyaasa maali sun jedhani deebii qabda sababni maali? Ani dankaarraan kiyya anaaf rabbii kiyya gidduu dankaarraa ta'uudha malee kachirraa hafee fayyaa jahaan guutuun qaba dalagadee akka nama kumuu keessaa ba'uun danda'a. Sababni maali sin jee sababni ati sifatii ololtanii maali maal si godhe maal si balleesse maal si miidhe. Waan takka balleessine amma waa'ee fatii keessa deebuuf miti abdii ani bar jechuun ilmi namaa na jibbee fi miti bar waan rabbii biraa malee. Namni si jibbu hin jiru bar akkaataan adeemsi kee ati yoo nama wayii kaa duraan agartee oolmaa si yoo ta'u kabajuu hin dandeenye namni duraan sitti kubara dura sirraa siqaa deema. Ani fatii jaanii yoo na jaalatan kun amma deemanii gasta na jaalatan. Osoo fatii hin taane amala keetii fi fakkeenya fi amala fatii fi miti. Fatiin akka bulummaa si qarqaaree akka agartee saappoorti si godhee waa wayii sababa si ta'ee asiin si gahe nama saniif yoo kabaja yoo nama saniif kabaja hin goone namni hundi isaa sirraa fagaataa deema hundi nama. Haa fagaatu rabbiin narraan fagaatu rabbii teetii godhadhu ergoo fi teetii fi deebitee namni si. A'uuzu billahi minash shaitaan rajiim. Maa hin afaan. Amma kiyyaafuu alofiitii hin godhadha. Amma yaada muraada wayii qaba saafii kiyyoo yeroo. Ati anamma dhuguma dubbachuudhaaf lakkoofsa fatisha waan sagalee si dhageeffachisuu danda'a asirratti sagalee banee si dhageeffachuu lakkoofsa na argichaa ni ture
abdiidhaan garuu dhageeffadhula ani waan tokko hubadha gaafa du'aayii godhu nama maraa du'aayiin godhu bakka deemutti siigalee waan tokko du'aayii narraa dhuftee godhe dhageeffadhula narraa dhuftee nama kanaa du'aayii godhe ija takka laalaa jee dhageeffadhula antu jaarummaa isaatiif miti antu dhagee waan inni raajeen qabu nama hundaaf hin godhuu jechuun kan kee gandummaa namummaa no akkasii miti sii du'aayii godhaa ture dhagee hallubbii qanii ati bilbilli si harkaa bade sirriitti bilbilaan turre bilbilaan turre qanii biyyatti bilbila si harkaa fudhatanii ila bilbila ati bakka wannaatti baddee karaa wallaaltee jennaan mucaa kana si wajjin jira siigalee isarraan si agarre mucaa garuu akka yaadisanii olittiin isin arge atis ta'ee maafuuzaanis wallaahi hedduu galatooma hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja maaliif jennaan baay'ee tokko akhlaaqa gaariin dhuftanii akhlaaqa gaariin addaan deemne jiraadha dabraati baga Oromoo keessa jiraattan namoonni akkanaa kunii jechuudha. Kanaaf wallaahi Oromooti bayaan kanaan illee xiqqoo itti mufadhee jecha wayii irratti walitti buunee turre obboleessa kiyyaate dhugaa nama gaariidha hubadheera dura nu banne haa ta'u walumaa galattu mee bayaan warra waa balleessu kana piliis an takkaa waan akkanaa kana keessatti argameen beeku na dhukkubse malee na dhukkubse jechoota garaagaraattu na dhukkubse kanaaf asumaan atillee ulfaadhu wayyoomi galatoomi baga mucattii tanallee nagayaan nurraa fuute baga obboleettii teennallee bira dhayxe mana isiitti ulfaadhu siin jechuu barbaanna maaliif gaafa ati dhugaa gabbaatee dhugaa jirtu san himte keessi kiyya fayyeen viidiyoo kee tokko dhageeffadhee ture feesbuukaa fi tiktook irratti illee akkasi dhugaa dubbachuun haqa gaafa namni dubbate namni nama fayyisaa beeki. Wallahi haqa dubbate sirritti na fayyise jechi isaa wallahi na fayyise. Sheer naa godhaame waan ofii haadha faatee sheer itti naa godhaadha. Fidaan yeroo takka maaliifi guyyaa akka dhiiraa tokkotti dubbatteeti jirti. Kanaaf dhuftee daqiiqaa lama akka mana kana seente jettuuf barbaada itti sheer naa godhaa. Mana banattee irtee ma dhufti reesi? Hin dhufti itti sheer godhaa kaan hin dhufti kabiraatiin. Kanaaf hundumti keessan ulfaadha abdiilleen arraba baay'ee guurattee jirta atillee jabaadhu. Ani bari bagada si jedhe arrabni baraan duraan itti beekan bar osoo isin miidiyaa kana sarraatayyaa ture bara abdii abdaamummaa rabbiin bilisa baasee bari iqaamaa mataa ofii dalagatee har'uma galee yuuni bahee madaamii jala shoo arbaaba qaba bara arbaabu jala yaa qaba inni ismaayyuu inni nu baga gammaddeedhaani maa rakkata bar isii wajjin isii wajjin namni akkanaa akka jiru kakadhaayu namni akkanaa hin jiru mee dhiisame akka gaafa biyyarraa ol kaate wallaahi billaahi wallaahi tallaahi waraqaa gandaa waraqaa dhaloota gandaa kan islaamotummaa namaa kennu maxxawqaa gandaa nutu baasiiseef tiraanspoortii karaa irraa Somaalee irraa ganda galtee gandarra maali wanni yoo isa wajji taane jazaa keenya rabbiin qofti akka folu malee waan akka dubbannu miti. Waan namni akkaataa maqaa salaamtaa dheetuma fudhatee deemu kana miti sila rabbii jazaa isiilleen yoo dabatte yoo dabdi wayii qabattee achi baate ni taatiif yoo osoo ittiin dabin achi baate